Kakuma gartee kuma afurii bushan gurbaa gartee seelaatis yaanaati waan amata haareteef amma hukuka keessa hundi isin qopheesseetiin isin saffeeyee fuula gaariidhaan gartee warra dhufu hunda simadha. Abuja amata meeqa guutuu meeshaa akkanatti taa'ee ta'e asitti nuti bilaashuma dhufnee galu jirra malee zabuuna silaa duraan qabnu hunda nurraa. Kalau sebelum itu konsen orang, hari biasa itu belum itu. Kalau aja sih, malam baru direktur juga nak kita pakai cak detail semua. Hari kita tu mungkin dia nyoba tu. Kau? Biasa nak main kurang kita gitu, di rumah ni. Jadi itu kita di rumah. Mampu sih lalu orang baru sang kumau baru jadi lo. Baru sang baru jadi tu anggaran ni. Kita ni lah. सारा इतनी ड्राइवर से नहीं था मामला यहाँ बनी वानी बात लाने में उधर चुप रहे जाना लेंगे होता नहीं ये बता बिल्कुल ये वो असीम कहता है मामले की वो शेर थी वो नहीं होता मामले शेर बाबा मामले जब उन्होंने को वहाँ निको उतनी सा वहाँ के नहीं बने जामी जब उन्होंने तक इसको बनने नहीं है dari itu gitu. Oh, Malaysia dia Malaysia pun. Malaysia dia Malaysia ni juga. Entah ya. Mungkin tahu mari orang mana entah. Berkata kamera kaya lah. Berkata kamera. Undangnya tahu bagaimana. Namun sebuna ketam betul kan? Akan orang kacau sudah. Boleh tenaga lah guru biru. Wah, ini fikir orang nama biru. Wah, mana mana kan? Selah, aku orang fikir kan. Boleh tak? Aku selah. Mungkin ada mana mana dia. Kenapa mati? Awak mereka kan walau malah ada walau berenang. Ya tu berenang berenang. Mungkin dia berkata anu aja lah. Jadi sih itu rakyatnya kalau rakyatnya terus ni kata rakyat terus lampu. Beri dah rakyat tu sekarang ni apa itu setia. Setia tu rakyat kemudian terbuat tempat lah akan jalan beri dah itu. Orang guru beri dah. Orang nama terlalu nak kerja nama apa uji lah kerja ini kamu apa kerjanya mantau. Beri itu dia tak kasar lah. Apa yang kita kerja? Orang dah ni lah. Walaupun ada bumi terkereta ini, bumi sini kalau balai tu pun kita dah tu bukan boleh kan, tak. Abdullah kau tu mekot, wah wajib mari lu je. Abu tak kami kerja betul, Muhammad. Sabo kami dalaga turun di sabo dalaga untuk keturunan itu miti. Namun sabuni aku ves. Dalaga rakyat terus mengaji ini mengaji itu. Wali mereka ni. Abdullah Azman Manjuru. Abu Khan Majra semua. Sama mereka kami tekan tahu tentu betul. Namun kami dekat tu sabo besan tak kementerian berada di situ. Sabo isin mal guru jutaan bo wali sabuni guru itu full gari ni semata ni. Aku asani miti zabuna gamesha apa mesha ti aku jirra gamudirri kan gani jahu mala gamesha zabuna duran itikalo iteti sara kana gayo ba mesha raga buse mele niti kun mala ante mari barbachisa gaiti raga bume ak mari tana ara mari kamna wal marene mesha raga devune sara ummata zabunatti akka gugrom goro kamna ramata ara bare dada akana wal mari tum bare dada namu guzale tu dun senne mar go wal beta Namni yaame terfor bakan jerul deh mal ni tani jiram ini bukan pakau wira nat nakong kabu gaya cun jiram ani sehuju zabuna umal angkat udah nak kayak semua saja ante khana itu megu dirra ada siada beredan dukte khaful durati ini buddhivna zabuna kayak semua sun uji tem dalaga asgarte akawan dalaga tesenit dalaga tiselle dalaga tiya tesenit mal ini kuno tu isun tu bekedo rati berkau demo senyata demo tu sih rati kamu zaman batin right tu lagi wan tak kanu itu daya wan tak khabra teri jira garu namni mari deta
mirqaanaan dalagu akka waan keessanitti akkas guruu bareedaadha suniifuu wal mariin taara waan kana gartee Muhammad geessiteeti irraa irriftanii gartee waraqaa kana gartee irraa irriftanii gartee seera gartee itti bitanii kana gartee kana laal irraa irrifneessisa kana ka doolaa 800 doolaa 800 dhibba torbatti takumaa gartee 800tti amma isin deemtutti oofuu qabdan kana hunda fuudhiiti irratti ilaal waan ta'e fadhii fi waan adda addaa irratti gartee waan ni godhu Guraachi keessatti ammas waan takka tajittu jira waan takka tajittu laal tajitu dhufee malabru kun jettuun waan gartee amanni haareenii gartee dhufeef kanarraa siirrechuun irra isaatiif gartee kan jiru gabbu bu'ee seerri kun gartee akka gartee ofuuti itti beeksi gubbaa sanitti itti haala jaamtu jechuudha. walumaa waan kana hunda kana hunda seera kanaa sirraaffisaadha mala kana keessa jechuun waan tasee kana hunda akkatti gurguramu kun hunda laalaadha wal qixxeessa mari'adha waan kana godhaayi anis qochoo wayiin qaba namaaf kanaan ta'ee maamila yaamu jiranis Okkee haati ta'ee yaada mudura keenya. dabar qaamata irratti buquu qaba waan hunda gartee asiin baasa. Maaliin dhufte? Har'a abbaan bakkattoo teenyaa amata haree meeshaa saara gatii irraa gabbifnee zabunnoo waan jirre meeshaan doolaara 700 kara doolaara 500 jaatti ka gaddiitti jedhamu jeetti galmee hundee mudura bira geessite na fide sunis galmeen ka amata haree fi meeshaa kashfiin jalaa godhamte akkasitti isa taqabbachiisi jeena kan naqaati kanarratti wal mari'adhaa jeetiin naqaati akkamimme har'a kana jaanne amata meeqa guutuu meeshaa akkanatti taa'eeniiti asitti nuti bilaashuma dhufnee galu jirra malee zabuuna silaa duraan qabnu hunda nurraa meeyseeti har'a amanni haareenii dhufnaan tana fida saboo kana faqrii wallaahi mee maaliif maal tanaaf tanas kan tanana kanne hayyaan gaafa qeera gaati silaa hojiitu biddeena keenya inni dalagu jira waan ta'eef akkasitti hin faamu garuu immoo egaa inni yaa ta'uti zabuuna duraan isa deebisuudhaaf irratti hojjechuu qabna ameerati biddeena keenya naannee daalullee irratti nuti immoo hojjennaafi bar guyyaa lama namni dhufee meeshaan duubaa seenuu dhaabbatteetti babbaara gaabeete nuti saniifu nuti dalagaan teenye haa dhufee gurguruu way deemnee qabnee finnaa inni jeetti amma akka inni jeetti haa jechuun ka zabuuna weestaa fi immoo fi waan adda addaa hundarratti zabuuna qopheeffatanii meeshaa rasiisanii fi akkasitti keessummeessuu qabdan jedhanii akka jidduu duraan sanitti isaan dhiibu waan ta'eef amma immoo eega kana jedhu ta'e dalagaa ta'e tolfanneetuma gaa silaa'uu namni namaa dalagu obsa barbaachisaa waan ta'eef ni hojjenna rakkoon jiru. Ayyee kanaas irra katabee jira. Ayyaa. Waa hunda irra katabee jira. Yaanee booda mucaa kaanis yaamneeti itti rarraqamnaaf sanii humma nuti maal siin jee waa'ee amata hariyaa ta'u. Waa'ee amata hariyaa haquuqaa fi kanaati guyyaa yoo rabbi jeeti ni sallimna jee haquuqa keessanis isinii fi amata hariyaa idaaraati ballee ni idaa jee maallaqaatti yoo isaaba keessanis kabaatii waggaanii ida'aa jechuudha amata hariyaatti ni ida'aa jee. karaa turaatti isa qoqaa sun daa'uun inni tajee waa hundaa'u gargaarsi duraan isin irraa galatee itti fufaa hojii teessan boonsaa jee galatoomii gaanis gudura fayyaanii mareedhaa jeetiin dhufu. Yaada gaarii dubbatee har'a eenyutu tiimee na dhibaawanii garuu ni oofnaaf ni boonaaf nuti waan inni jee. Rakkoon qabu yee. Toodhaatis yallaa yeroo lafa keenyaa fi doolaara dhibba afur shantam jedhu. Doolaara isaatii maaltu si gaafata barakumarra faahin malee barakumatti galaxxafnaaf isaa laxxafu hin jiru. Laxxafamaa na jaarsaa beelawaa jimmataan nama dalaysiisu. Akka isaatiin dalagaa kana bar walii galtanii qooddee dhohitan jeeti naafetti kana gaa biddeen immoo yenneeti gaa jiru jechuun namuu dalaga. Hojii kana inshaallah jechuun inni kan mudurummaa irraa illee silaati jechuun namni mudura ta'e tasgabbaa'ee seera kan jala deemuu qaba waan ta'eef nuuf shakkaa jira waan ta'eef nu hojjennaa bakka garuu silaa'u irra fixeen hin jiraa. Ilmoo isaatu ni shakkaa. Beelawaa haala isaatu kan jimmataan nama dalaysiisa. Mariin bareeduudha. Wal mareechuun bareedaadha. Siirri magaalaa kun har'a olii takkaa borgati sumaafuu jechuun
Oguu wal mari'atan waan gartee guddata akka irraa gatirsanii ka doolar kumaa ka 800 ka 700 yoo akkasii waliin mari'anne bareedaadha. Dalagaa tana ana caalaa isinii harka qaba beekadhu. Isinii guddisuu qaba. Kanaati arragaa bar gurbatti waa kanneetiin isin dhufteeni. Akka gurbaa akkan kaa'e akkanatti dhufteeni. Lattafne walii galee bareedaadha. Inshallah hundaa tasgabbeennee walii mariidhaan nutti na rakkoon jiru taate wanti ati hin jette hunda warra walii galee jiru. Utuun bireetuun gara fuulduraatti jechuun jabuunis qicabnu seenee jechuun dallaa soorattanii dhiimoon wasaappiidha waan kun giruu jechuudha yeroon amannee eegalu kana tottolaa deemu jirti. Isaanii keessanis isin wayyaa deema guddichaa deema amata kana irratti amma isaaba keessanis isin wayyeessaa ka doolaara kumaatis kuma 500 ka kuma lamaatis ati kuma lamaanii kuma lamaa 500 akkan si godha ka kuma gartee kuma 500 gurbaa gartee seelaatis yaanaati waan amata haaree ta'eef amma huquuqa keessa hunda isin qopheesseetiin isin saffeeyyee fuula gaariidhaan gartee warra dhufu hunda simadha akka waan keessanitti irraa cuutaa dalagayi. Okay, tadi. Akkana gahaan ishee xaamadde.